ora bala kun saksi maallaqa madabaraadhaan hanne feestaaliidhaanidha kan nuti addaan hirannoo jechaadha. Abdii Raggaasaa egaa ati manaansa zayitiidhaan fistee isatti naquudhaan utuu du'ee wayyayyoo jedha. Birriin bitasaa harka koorraa bu'e dogongoree gad jedheen maallaqa madabaraadhaan haa taaturre jechaa jira. Akkamittiin qaabu jettanii yaaddu? በጥፊ ብያወርጄ መኪናን ይዞ ይሄዳል። Bakka kaballaadhaan poolisoota rukute akkam jirtu daawwattoota keenyaa dhimmoota lamarratti kan haasofnu ta'a. Dhimmi jalqabaa dhimma Abdii Raggaasaati. Egaa Abdii Raggaasaa akkuma beektanii haati manaansaa zayitii isatti naquudhaan qaama isaa baay'ee miitee jirti. Namoonni mana yaalaatti dhaqanii isa gaafatanillee waa'ee isaa waan baay'ee namatti ulfaatudha kan isaan dubbachaa jiranii. Jarri kun maal jechaaru sababni isaa maallaa walumaan kan haasofnu ta'a gabaabsine. Dhimmi biraa immoo egaa dhimma tibba kana ajandaa miidiyaalee hawaasaa kan ta'aa jiru poodkaastii Yaazwaal isheetu irratti kan dhiyaate. Namni isin asuma bukkeetti argaa jirtan kun kanaan dura hanna gurguddaa Finfinnee keessatti gaggeessaa akka ture. Poolisoonni illee gommaa konkolaataa isaatti xiyyiitiidhaan yeroo rukutanitti chaarkee qofaanaan jalaa ba'aa ture jechuudhaan hanna gurguddaa gaggeessaa akka ture. Akkasumallee eegdota mataasaa mootoraan kan isa eegaa turan akka qabu wantoota gurguddaa dubbachaa ture. Namoonni garuu moodiitti qabachaa turanii saaksiidhaan saaksi piroomaakisaan jechaa turanii. Dhimmi namicha kanaa saaksii jedhamu dhuguma dhalaati. Wajjumaan kan irratti haasofnu ta'a. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo ammuma chaanaalii keenya sabskiraayib gochuun dagatina. Akkasumallee viidiyoo keenya laayik godhaa. Yaada qabdan immoo koomentii irratti nu barreessaa. በፕሪቪየስ ላይፌ እንደዛ ጥይት እየተራገፈብኝ ላይ እነድቼ እወጣለሁ። Ilaala akka saaksii namicha kanaa jalqabeera. Jireenya koo kanaan duraatiin xiyyitiin akkasitti toon irratti hubbaa jiruuti. Jalaan miliqa jedha. ቆሜ ይዣቸው ኑ ግቡ ጥይት ናዳ እየወረ ኖ ዌይ የስ ዌይ አሁን ባለፈው ነገር ያለው ቅድም አጎቴ ደወለልኝ እና ዴቭ ግን ቡቡ ግን የምር እንዴት አይነት ህይወት ኖረ ታውቃለህ? ይኸው ሞተር ተከብቤ ነው የምሄደው። ሞተር ሳይክል ስንት በትንሹ 4 motorri afur motorri shan eegdota motor ani konkolaataadhaan hin deema motoraan eeggamaarraan deemaadha yaani namicha kana eegalaala 7 አንተ መሀል ላይ ነው እኔ በመኪና ነኝ ጠዋት የነዳሁትን ከሰዓት አልነዳሁም ከሰዓት inni konkolaataadhaan deema eegdonni isaa immoo motoraan isa eegu egaa hattuudha hojii biraan gahu የነዳሁትን ማታ አልነዳሁም ምክንያቱም ፋውል ነው ጠዋት ፋውል የሰራሁበትን ከሰዓት ፋውል አልሰራበትም ከሰዓት ፋውል የኛ ሲስተም ዋዝ ብላይንድ እንዴት ይሶ ግን ባያል ከበስተጀርባችሁ ግን ማን ነበረ ዋና ሆኖ እኔ የምላቸው ነገር ባለስልጣን Singaruu hin qabamu jettanii yaaddu akka kanatti konkolaataa qabatee eegdota mataa isaa godhatee Finfinnee keessatti qabeenya namoota hatu namichi deemaa ture akkamitti poolisiidhaan hin qabamu jettanii yaaddu maaltu dudduuba isaa jira gaaffii sirrii gaafatee yaadda በእኔ የምላቸው ነገር ነበር ሁሉ ጊዜ ይኸውላችሁ ይህን ስራ የተወሰነ ጊዜ ብሰራው ነው አብረን አንቀጥልም ይህ ሰይጣን እዛ ሰርክል ውስጥ ይከታል ምንለው እኛ በማዳበሪያ የመጣን ነገር ድሮ ይሄ እንትን ካሽ ፍሎ ከባንክ ወደ ባንክ አይቻልም ነበር ስለዚህ በማዳበሪያ ይዘው ነበር አንዱ ባንክ ቅርንጫፍ የምታዞሩ እንወስድብሃለን ኖ ዌይ raawwallah egaa durii siisteemaan tiraansfer gochuu waan hin danda'amne baankii tokkorraa gara baankii biraatti madaabaraadhaanidha kan maallaqni gaggeeffamu konkolaataatti fe'anii madaabaraadhaan baankii tokkorraa gara baankii biraa gaggeeffama rukunneet irraa fudhachaa turre maallaqa madaabaraadhaan hataa turre jechaa jira kun nu gadattanii yaaddu akkamittiin qabamu poolisoonni jiru egaa beekamaadha maallaqni baankii tokkorraa baankii biraatti madaabaraadhaan yeroo gaggeeffamu eegdotaan meeshaa waraanaa hidhataniitidha kan inni baankii tokkorraa baankii biraatti darbu akkamittiin qabamu jettanii yaaddu እንወስድብሃለን ቀልድ ነው በጥፊ ብዬ አውርጄ መኪናን ይዞ ይሄዳሉ ጭራሽ በጥፊ ብዬ akkuma salphaatti jechuudha bakka kaballaadhaan poolisoota rukutee kaballaadhaan warra sun rukutee maallaqa madaabaraadhaan fudhatee deema. Qilii isinitti fakkaata dhugaadhattanii yaaddu meesin koomentii irratti naa barreessaa namichi kun jechi jechaa jiru dhugaadha jettanii yaaddu. ለቤቱንም ይሁን ምንም ይሁን እስከ ስንት ብር ድረስ ለምሳሌ ማንዬ ልታሳስረኝ ነው መሰለኝ እሷን እኮ ማንም እኮ ይገዛታል ማንም ሰው እኮ ብርቅ ለማርያም ነው ነው ሌላም ላይክ ማይታወቁ ብዙ ርካሻቸው ብዙ ርካሽ እኮ ነው የዛን ጊዜ እኛ እኮ በፌስታል ነው የምንከፋፈለው ሊትራሊ እንደዚህ maallaqa madaabaraadhaan hanne feestaaliidhaanidha kan nuti addaan hirannoo jechaadha maallaqa madaabaraatti lakkoofne miti kan addaan hirannu feestaaliidhaan fudhanna jechaadha. አናን ሳክሲ የማሳት ምን አስባለ ዛሬ 10 ምናምን አመት በዛን ዘመን እንደ ቀልድ ነው 100 ሺህ ብር ወይ በቀን ብለው ታረጋላችሁ ተራ የሆነ ነገር ነው 100 ብር ቢወድቅብኛል guyyaatti giddu galeessaan in average birrii 100 waan akkasii arganna yeroo sunitti jedha hanni sadarkaa kanatti Finfinnee keessatti waggoota 10 meeqaan dura ni gaggeeffamatanii yaaddu utuma gaggeeffame immoo akkamitti qabame jedhamu gaaffiin koo guddaa ተሳስቼ 100 ብር ቢወድቅ ሼም ነው ዴቪድ ጎንብሶ ያለሳል
Birreen bitasaa harka koorraa bu'e dogongorellee gajjadeen fuudhu namoonni fuudhan jiru jechaadha. ትጀማ እያለ ከስር የሚለቅ አስቧል። ክለብ ላይ እንደዛ ብር እየረጨ እኔ ይኸውልህ አጎንብሼ አልኩ ክለብ ውስጥ 100 ብር ቢወድቅብኝ አላነሳም። አረንጓዴው 100 ብር 200 አልነበረችም በዚህ ክለብ ስንገባ ጋርዶች ሁሉ መጣ ዴቭ ምናምን ጫፏ ላይ ስደርስ በቃ እኔ ጥይት ነበር የሚገለኝ። I was definitely sure አራት ጎማዬን በጥይት መጥቶት በሸርኬ ነበር ማመልጣቸው። ጎማ ኮ አርፋንሳ ጥይቲን አነጀላ ርኩተኒትን ቻርኬዳን አንጀላ በቀቻ ወራ ባላ ኩን ሳክሲ ጎማን ሳር ፈርኩታሜት ጥይቲን ቻርኬ ኮንኮላታ ቆፋን በቀቴትን ፖሊሶ ተጀላባ ዋንተ ከከና ፊልሚ ከሰት ይወቴ ማለት ሪል ወርልድ ከሰት ዋንታ ወደንደው ነጥ ተፈካቱ ነው። መኪናት ሲቆምብኝ ሸጥ ውስጥ አቁሜው ሌላ መኪና የሚያልፍ መኪና አስቆመን ሰውየውን አስወርደን መኪናውን ይዘንበት አረጣው ዮ መኪናን ሰሰጀላ ርኩታይሞ መኪና ብራዳ ቤትኒ ሹፌር ሳኬሳ ቡሴ መኪኒቲ ፍሮቴ ይበዳ አረ አከኮት ዋንተ ኩን ሳክሲ ለጀደ ያዳ ኢስንሞ ሳክሲ ደሞ ኡግሞ ዱባቻ ይረተን ያዱ ሰደርካ ከነታ ንገገፈማ ጅረተን ያዱ ኮሜንት ሮት በረሱ ነገት ነው ማለት ነው። አሁን ባየር ላይ 10 ደቂቃ ይፈጅብኝ ከሲኤምሲ አስኮ ለመድረስ 10 ሚኒትስ ኦሮ ቦሎ ሲኤምሲ ራቲ አስኮ ደቂቃ ኩዳን ከሰቲ የሙን እንዳሳዩ ከራጆች ፎግኔቶ ጅሩት ይቻላል ፕሌኒ ላይ በክራውድድ ነው ሞር ወይ ባየር ላይ ቀልቤ ደርሳለሁ አይሃለሁ ከአንዳንድ ገጭቼ አስቆማለሁ ይዤ እሄዳለሁ። ደስታ አዎ ምን ማን ይሰማል ቲንኪንግ ስወጣ ማስተርስ ይኖረኝ ነው የምወጣው በሊደርሺፕ አረ ዋንተናቹ ኮንዱባቱ ካጋ ጡመረቲ ሻዋሮ ቢቲታኝ ደመጀዳ ኤርገደሜቲ ቦደሞ ማናዳ ኬስ ታይም ማስተርስ በረደ ቤጀቻራ ደበለታንሞ የሮ ማና ሄዳራ ሄዳ ጎጥሙሬ በውቲ ካን ራኮ ጉዳ ቱሬ ካኑ ቱልፋቻ ቱሬ አኒ ማና ዳራ በወሶን ታኒ ኪታባ ነች ከሰቲ ዱብሳ ቱሬ ማና ዳራ ባሶ ኑ ቱልፋቻ ቱሬ ኪታባ ኮንኮላታ ለመጉቱሳን ዱብሳ ቱሬ ጀቻ ጅራ yaada keessan egaa komentirratti nu barreessaa dhugaarratti yaaddu kanittaan immoo egaa baay'ee nama gaddisiisaa dhimma Abdii Raggaasaati kan irratti haasofnu Abdii Raggaasaa egaa ati manaansa zayitii danfistee isatti naquudhaan qaama isaa erga baay'ee miiteeti booda mana yaalaa galee yaalamaatti jira namoonni isa gaafachaa deemanii isa gaafatanis baay'ee gadda isaanii ibsachaati jiru qaamni isaa baay'ee akka miidhamee jirudha namoonni dubbachaa kan jiranii akkasumallee obboleessaas guyyaa sun akka waan qaaman hin beekamne asidii isatti naqee fakkeessuudhaan feesbuuk irratti sababa barreessetti obboleessaa illee hidhameetu jira. Egaa waa'ee Abdii Raggaasaa baay'een keenya sooshaal miidiyaa irratti kan isa barree wayita inni amantii kiristaanummaa arrabsuudha. Amantii namaatti bu'aa ture, amantii namaa arrabsaa ture, dogongora gurguddaa hojjechaa ture. Waaqayyo isaaf haadhisu jennasa kana. Garuu amma haala kana keessatti yeroo argamu garuu hordoftoonni amantii garaagaraa illee deeggarsa maallaqaa isaaf taasisaa jiru akka inni yaalamuu fi akka fakkeenyaatti injineer Taliilaa Guutamaa fudhachuu dandeenya. Injineer Taliilaa Guutamaa egaa nama baay'ee gaariidha. Maallaqa birrii 7,000 isaaf arjoomee fuula feesbuuk isaa irratti illee barreesseetu jira. Ani garaa koraa dhiifama isaaf godheera isinis dhiifama isaaf godhaa jechuudhaan namoonni illee miidhama namaatti gammadu akka hin qabne injineer Taliilaa Guutamaa dhaammataniiru. Egaa namoonni miidhama namaatti gammaduun barbaachisaa miti. Waaqayyo maaliif akka kana godhe eenyumti keenya iyyuu hin beeknu. Kanaafuu miidhama namaatti gammaduun hin barbaachisu waaqayyo isaaf fayyisu jenna. Namoonni dhaqanii mana yaalaatti isa gaafatan garuu qaamni Abdii baay'ee jijjiirameera isayyuu fakkaatu jechuudhaan barreessaniiru. Akka fakkeenyaatti egaa Aleeks Taayyee waan inni fuula feesbuuk isaa irratti barreessan isinitti agarsiisa. Aleeks Taayyee baay'ee isaaf gadduu isaa irraa kan ka'e utuu du'ee wayyayyuu akka kanatti miidhamuu isaa mannaa utuu du'ee wayyayyuu jedhee akkana jedha barreeffamni isaa osoo ajjeestee gaarii ture. Abdii Raggaasaa bira deemeen ture. Ergan bakka inni ciisutti isa argee booda garuu maaliifan deemen jedhee abdiin surraa qabu sun abdiin sagaleen isaa fagoorraa dhagahamu sun abdiin kaleessa arsiitti argite har'a baaleetti argitu sun har'a bifti isaa jijjiirramee sagaleen isaa badee faashaadhaan hidhamee sireerra ciisaa abdiin nuti beeknu sun amma hin jiru amma kan jiru abdii biraati sammuu kootu amanee na fudhachuu didee abdiidha jedhee uf amansiisuun dadhabee dhugumatti garaa koo na nyaate jechuudhaan egaa barreesse. Miidhama hamaa keessa akka jiru agarsiisa. Kanaafuu namoonni dandeessan maallaqaa illee isa bukkee dhaabachuu akka qabda illee mucaan kun dhaammateera jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo isaaf fayyisu jenna. Qophiin keenya guyyaarraa kana fakkaata. Warra chaanaalii keenyaaf haaraa ta'an sabskiraayib gochuun dagatiin viidiyoo kana illee laayik godha. Akkasumallee yaada qabdan koomentii irratti na barreessa. Sagantaa biraa walitti deebina nagaan na tura.